Ashama akkam jirtu kabajamtoota YouTube daawwattoota YouTube channelii keenya an Lataa Guutaati. Guyyaadhaa tiitoraalii gabaabaa afaan Oromootiin Chapter 3 Introduction to Artificial Intelligence kan jedhu Chapter 3 isaa bifa salphaa ittiin isinii galuu danda'u isinii qopheessee waan hin jiruu fi namoonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Akkasumas namoota beektan affeeruudhaan akka isaan barumsa kan hordofan gochuun gahee keessan jedhee yaada. Akkasumas emerging technology akka Itoophiyaattis ta'e akka addunyaalessaatti exaamota jiran gaaffilee jiranii fi deebii tokko tokko karaa YouTube channelii kanaa waan argataniif namoonni wanta kana hordofuu barbaadan YouTube channelii keenya subscribe, like, share godhaa isiniin jedha. Akkasumas wantoota garaagaraa argattu kan barumsaa duwwaa osoo hin taane kallattii hundumaan waan hundumaa isinii qopheessee waan isiniif dhiyeessuuf subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa. Sababiin isaa subscribe gochuun keessan gatii isin kaffalchiisu waan hin qabneef subscribe gootanii ishee gargarii jirtu kilikeetti godha. Sabooddee yeroo linkiin dhuftu ammas dabalaa all isheetu select godha. Kana booddee wanta YouTube channel kanaan gadi isin dhiifamu hundumaa argachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhumaan gara chapter 3 isin dabarsa. Chapter 3ffaan kun kan inni jedhu Introduction to Artificial Intelligence jedha. Akka jechuun introduction yookaan galumsa yookaan basic artificial intelligence maal akka ta'e chapterii nutti himudha. Outline isaa yeroo chapterii kana baratanii fixanii inni jalqabaa explain what artificial intelligence is. Akka baratanii fixanii inni jalqabaa maal gochuu qabdu artificial intelligence maal akka ta'e ibsuu danda'u qabdu. Inni kan biraan describe the areas of artificial intelligence. Artificial intelligence eessa irratti akka itti fayyadamnu eessa irratti immoo hojiirra akka oolu ibsuu danda'u. Explain the types and approaches of AI. Kan biraan immoo type yookaan gosoota artificial intelligence fi approach akkamii akka approachota artificial intelligence qaban ibsu. Describe the application of AI in health, agriculture, business and education. Kun wanta baay'ee barbaachisaadha. Akkamittiin artificial intelligence fayyaa irratti fayyadamna, akkamittiin qonna irratti fayyadamna, akkamittiin biizinasii tokko tokko irratti fayyadamna, akkamittiin barumsa irratti fayyadamna. Kan biraan list factors that influence the advancement of AI in recent years. Faktoroota yookaan dhiibbaa wantoota fiduu danda'an dhiibbaa advancement artificial intelligence akka guddatuuf dhiibbaa geggeessuu kan danda'an faktoroota sanatu beekuudha. Understand the relationship between human way of thinking and the AI system. Kan biraan immoo akkamittii fi hariiroo yookaan akkaataa namni itti waan hubatuu fi akkaataa itti maashiniin artificial intelligence qabu tokko itti hubatu gidduu garaagarummaa jiruu fi tokkummaa isaan gidduu jiru beeku. Identify AI research focus area. Research area irratti iddoowwan qo'annaa garaagaraatti artificial intelligence akkamitti akka fayyadamnu. Identify the real world AI applications, some platforms and tools. Kan biraan AI application in real world keessatti addunyaa dhugaa ta'e keessatti akkamitti itti fayyadamnuu fi platformota garaagaraa fakkeenyaaf platform kan jennu waan akka Facebook, Twitter ta'uu danda'a, Instagram ta'uu danda'a, akkasumas tuulota garaagaraa akkamitti akka fayyadamnu ibsuu danda'udha jechuudha. Akka chapterii kana fixanii. Introduction isaatti dhumna. Introduction to AI. What is artificial intelligence? Artificial intelligence is composed of two words, that is artificial and intelligence. Artificial intelligence jechuun kan inni irraa hundeeffame yookaan kan inni irraa dhufe termii yookaan jechoota gurguddoo lamarraati. Jechi inni jalqabaa artificial yeroo ta'u inni lammaffaa intelligence dha. Akkuma jecha isaarraa hubannu artificial jechuun wanta harka namaatiin bocamee hojjetame yookaan wanta namni uumeen artificial jennaan. Intelligence jechuun immoo dandeettii yookaan ga'umsa wanti tokko ittiin madaalamu intelligence jedhama. Kanaafuu artificial intelligence jechuun wanta namni hojjete tokko dandeettii mataa isaatii yookaan intelligence yookaan hubannaa mataa isaa qabaatee wanta ofii isaatii waa hojjetu maal jennaani artificial intelligence jennaan jechuudha. Akka jechuun artificial intelligence defines man-made and intelligence defines thinking power.
yeroo walitti finnu maal ta'a? Man-made thinking power. Namaan kan hojjetame humna yaaduu yookaan dandeettii yaaduu, dandeettii waa tokko hojjechuu, dandeettii waa tokko murteessuu kan qabu jechuudha jechuudha artificial intelligence. Or the ability to learn and solve the problem. Kan biraan dandeettii waa barachuu, dandeettii waa barachuu fi rakkoowwan yookaan rakkoowwan dhufan tokko furuu kan qabu maal jennaani? Artificial intelligence jenna. Artificial intelligence jechuun jalqaba maal qaba? Siistemiin sun yookaan wanti sun namaan kan hojjetamee fi dandeettii waa yaaduu yookaan dandeettii waa hojjechuu kan qabu yoo ta'e, dandeettii barachuu kan qabu yoo ta'e, dandeettii rakkoo tokko furuu qaba yoo ta'e, isaan maal jennaan jechuudha? Artificial intelligence jennaan jechuudha. Artificial intelligence jechuun kanaadha jechuudha. His artificial intelligence has been man-made thinking power. Inni kan biraan, we can define artificial intelligence as a branch of computer science by which we can create intelligence machine which can behave like human, think like humans, and able to make decision. Akka jechuun artificial intelligence jechuun branchii computer science ta'ee maashinii dandeettii yaaduu ofii hin qabu yookaan maashinii ofii isaatiin of ajajee hojii tokko hojjetu akkaataan itti uumnu suni artificial intelligence jechuu dandeenya. Akka jechuun maal jechuudha? Think like human, akka namaatti kan yaadu, able to make decision, murteessuu kan danda'u. Isa kanaa maal jennaani? Artificial intelligence dha jechuudha. Karaa biraa maal jennee ifaan gochuu dandeenya? Artificial intelligence jechuun branchii yookaan damee computer science ta'ee maashinii tokko akka namaatti yaadu, akka ofii isaatiin murteessu kan godhu ni maal jennaan jechuudha? Artificial intelligence jennaan jechuudha. Intelligence is composed of reasoning, learning, problem solving, perception, linguistic intelligence. Yeroo intelligence jennu, intelligence jechuun dandeettiidha jenneerraa yookaan hamma ogummaa yookaan hamma dandeettii waan tokkotu ibsa. Kanaafuu intelligencein kun maal of keessaa qaba? Reasoning of keessaa qaba. Reasoning jechuun wanta ta'e tokko yookaan wanta uumame tokkoo fi sababa dhiyeessuu kan danda'u maal jennaani? Reasoning. Kanaafuu artificial intelligence maal gochuu danda'a jechuudha? Reasoning dhiyeessuu danda'a. Inni kan biraa artificial intelligence kan inni qabu learning dha. Inni immoo maal jechuudha? Barachuu yookaan waa tokko irraa daataa argate irraa waa tokko barachuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan problem solving dha. Problem solving jechuun immoo rakkoo uumame tokko furuu danda'u isaati. Rakkoo uumame tokko furuu danda'a jechuudha. Rakkoo uumame tokko hin fura jechuudha. Inni kan biraan immoo perception. Inni kan biraan perceptionidha. Perception jechuun daataa yerootti environmentii keessaa fudhannu inni jalqaba perception yookaan sense layer'idha. Perception jechuun yerootti artificial intelligence environmentii keessaa daataatti fudhatu inni sun perception layer jennaani. Kanaaf perception danda'uu qaba. Linguistic intelligence qabaachuu qaba. Linguistic intelligence jechuun immoo dandeettii natural language ta'an hundumaa understand gochuu kan hubachuu. Fakkeenyaaf afaan garaagaraa afaan Ingiliffaa ta'u, afaan Oromoo ta'u, Amaariffaa ta'u warroota kana language high level ta'an kana yoo hin hubatate maashiniin suni isa kana inni kuni composed yookaan componentoota isaati jechuudha. Intelligence jechuudhaaf reason gochuu qaba, learning gochuu qaba, problem solve gochuu qaba, perception qabaachuu qaba, linguistic intelligence qabaachuu qaba jechuudha. An AI system is composed of agent and environment. Akka jechuun artificial intelligence systemiin tokko composed wantoota lama qaba. Inni jalqabaa agentidha, inni lammaffaa environmentidha. Agentii gaafa jennu wanta environmentii ta'e tokko irratti dhiibbaa geggeessu yookaan wanta environmentii sana irratti hojjetu maal jennaani? Agentii jennaan. Agentii jechuun kanaafuu nama ta'uu danda'a, roobootii ta'uu danda'a jechuudha. Agentii jechuun wanta environmentii tokko irratti hojii hojjetu yookaan wanta environmentii sana irratti wanta ta'e tokko irratti waa geggeessu yookaan wanta ta'e wayirratti wanti hojii wayii hojjetu namni hojjetu isa ta'u siistemiin isa hojjetu wanta hojjetu maal jennaani? Agentii jennaani. Environmentii jechuun immoo isa irratti hojjetamu yookaan isa keessatti hojjetamuun immoo environmentii jennaan. Fakkeenyaaf amma akka fakkeenyaatti yoo isin kenne utoo kilaasii keessaa barsiisaa jirtanii
kilaasii keessatti barsiisaa ta'uu jirtanii waa'ee barattoota kilaasii keessanii irratti hojjechuu barbaadde yoo ta'e, waa'ee barattoota kilaasii tokko yoo ta'e, barataan kilaasii sana keessa jiru kilaasiin sun yookaan kilaasiin barataa qabatee jiru suni environmentidha. Barataan kilaasii keessa jirus ta'e kilaasiin sun guutummaa isaatiin environmentii jennaani. Namni kilaasii sana irratti immoo research hojjetu sun immoo ejentii jennaani jechuudha. Haas example dha kuni. Environment and an agent is human or robot is anything that can perceive its environment irratti kan hojjetu kan hojjetu through sensoriidhaan fayyadamne environment keessa yoo data collect goone ta'e act upon that environment through effector. Environment sanatti kan ittiin hojjennu maal jennaani effector jennaani jechuudha. Inni kan biraan high profile example of AI include high profile example gaafannu fakkeenya artificial intelligence ittiin beekamu gurguddoo akka fakkeenyaatti ittiin beekamu. Fakkeenyaaf namni tokko kan ittiin beekamu saala isaatii, umrii isaatii, maqaa isaatii, bakka dhaloota isaatiin nama sana beeknaa jechuudha. Profaayilii nama tokko beekuuf profaayiliin nama tokko CV irratti akkuma barreeffamu maqaa barreeffama, silkii isaa barreeffama, adrees bakka inni irraa dhalatee fi akkuma kana high profile example of artificial intelligence jechuun artificial intelligence fakkeenyonni artificial intelligence ittiin ibsaman inni jalqabaa autonomous vehicle akka jechuun makiinaa nama malee deemu, diroonii ofiisaatii socho'u, warroonni kun autonomous vehicle jennaani. Medical diagnosis fakkeenyaaf X-ray ta'uu danda'a, wanta garaagaraa ta'uu danda'a. Mana qorichaa keessatti waa'ee dhukkubsataa sana utoo doktoriin biraan ga'een doktoriidhaaf information kan kennu ofiisaatii ilaalee doktoriidhaaf kan kennu sarjikaalii ta'uu danda'a, baqasanii hodhuu ta'uu danda'a illeeti. Kanaafuu inni kun medical jennaani. Creating artiin immoo walloo barreessuu ta'uu danda'a, diraamaa garaagaraa ta'uu danda'a. Proving mathematical theorem problemii yookaan mathematical theorem theoremoota jiran solve gochuu, improve yookaan disapprove gochuu, playing geemii tokko nama wajjin qaxawachuu danda'an maashinii akkasiifaa jiru gara fuulduraatti dhumna. Playing game chessii, searching engine gaafannu immoo Google gaafa bantan jalqabaa Google irratti bakka itti barreessitan sun dhufa. Bakka barreessan sanarratti fakkeenyaaf emerging technology dhiisanii ammarje qubee spellingii gaafa dogoggortan isa isin barreessan sana dhiisee inni tariisa kana barreessuu barbaadani jedhe inni isin dhufu suni search engineedha. Warroonni kun maal jedhamuuni high profile example of AI artificial intelligence jira jechuudha fi akka fakkeenyaatti wantoonni lafa keenyu autonomous vehicle, medical diagnosis, creating art, proving mathematical theorem, playing games, searching engine. Warri kun example high artificial intelligence jechuudha. Asirratti immoo gaafa ilaallu artificial intelligence, machine learning, deep learning jira. Akkuma fakkii kana irratti argaa jirtanii, akkuma argaa jirtanii deep learning it is sub part of machine learning dha. Sub part yookaan deep learning is the child of machine learning is the child of artificial intelligence. Artificial intelligence ni hunda isaanii of keessatti hammata jechuudha. Artificial intelligence, machine learning, deep learning of keessatti qabata. Machine learning keessatti immoo deep learning jira jechuudha. Garaagarummaan isaan gidduu jiru deep learning ni deep dha. Deep garaagarummaan isaa deep machine learning jennaan. Akka jechuun deep learning irratti baay'ee daataa baay'ee nu barbaada. Daataa seetii yeroo hojjennu daataa baay'ee barbaada. Inni kun garuu baay'ee daataa baay'ee barbaadu yookaan diteelii ta'uu hin taane daataa muraasa argatee waan hojjetuuf inni kun kanarraa kan adda isa godhu diteelii hojjechuu isaati yookaan daataa seetii baay'ee barbaadu isaati. Artificial intelligence immoo akkamittiin akka maashinii tokko intelligence kun waan qoratuufidha jechuudha. Inni kan biraan why we need AI as this time. Yeroo kanatti artificial intelligence maaf barbaachise yookaan maaliif barbaachise? Inni jalqabaa to create expert system. Inni jalqabaa expert system jechuudha. Expert system jechuun bakka namaa bu'ee nama tokko kan gorsuu danda'u yookaan waa kan barachuu danda'u. Systemii sun waa barachuu danda'a. Capability to learn, demonstrate, explain, advise this user. Nama waan systemii sana ofiisaatti fayyadamu sana ofuma isaatiitu maashinii sun maal godhachuudha
nama sa fayyadamu sana gorsa akkas godhi asiin dhaqii kanatti bu'ii sana banii achiidheti jedhee maal gochuu kan danda'u jechuudha. Nama sana gaayid gochuu kan danda'u akka namaatti nama gaayid gochuu kan danda'u expert system jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma expert system yoo fudhanne application tokko amma mobaayilii smart irra jiru akkamittiin ulfaatina koo qannasa yoo isin jettanii export system sana irratti application sana keessa jettanii ilaaltanii jalqaba ganama kan godhi bishaan dhugii fiigicha fiigii akkas godhi kan jedhu guidance isinii kennaa jechuudha. Inni akkasii kun maal jedhama expert system jennaani jechuudha. Inni kan biraan to help machine to find solution to complex problem like humans do and applying them as algorithm in computer friendly manner. Jechuun komplexii problemota yookaan rakkoowwan problemii yookaan problemota jiran equationota jiran baay'ee komplexii kan ta'anii barsiineeraanee maashiniin suni akka inni rakkoo tokko rakkoowwan akkasii kan nama dadhabsiisan ofiisaatiif hojjetu gochuudhaaf illee nu gargaara. The other one is the goal of artificial intelligence. Maaliif maanni kaayyoo yookaan inni ijoo guddaan artificial intelligence nuti fayyadamnu. Hiikaan artificial intelligence akkamittiin apply ta'uu danda'a? Inni jalqabaa replicating human intelligence. Goal of artificial intelligence replicating human intelligence. Akka jechuun dandeettii namni uumamaan qabu maashiniidhaaf maal gochuudha? Replicate gochuu yookaan itti dabarsuu yookaan maashiniinis akka dandeettii namni qabu qabaatu gochuudha. Replicating human intelligence jechuun maashinii dandeettii namni qabu innis akka qabaatu gochuudha. Inni kan biraan solve knowledge intensive task. Kan biraan immoo akka maashiniin problemoota haa ta'u equationii garaagaraas haa ta'u theoremies haa ta'u kan sammuu namaa dadhabsiisoo ta'an dadhabsiisu jedhamanii yaadaman akka inni maal godhuufi hojjetuufi namni dadhaba waan ta'eef bakkooda namni dadhabu siistemiin sun maal akka godhuufi warra rakkoo problemoota akkasii akka hojjetuufi an intelligent coordination of perception and action. Inni kan biraan immoo intelligence yookaan baay'ee intelligence kan ta'an kan daataa fuudhuu fi kan murtoo murteessu gidduu akka uumamu gochuu connection isaan gidduu jiru connection daataa yeroo fudhannuu fi connection yeroo murtoo murteessu yookaan action fudhannuu gidduu jiru intelligence akka tokkochuudhaa fi building machine which can perform tasks that require human intelligence fakkeenyaaf proving theorem playing chess playing some surgical operation driving car in traffic warroonni kun hundi isaanii warra nuti barbaannudha akka maashiniin akka namaatti nuuf hojjetuufidha. Creating some system which can exhibit intelligence behavior learning by itself demonstrate explain warranne kun hundi isaanii maalidha goolii yookaan wanta barbaachisoo nuti yeroo kanatti artificial intelligence ittiin fayyadamnuuf jira. What comparison to artificial intelligence fakkeenyaaf artificial intelligence sociology fayyadamuu dandeenya computer science physiology neurology neuroscience biology philosophy mathematics warroonni kun hundi isaa fakkeenyaaf mathematics yeroo bira yeroo mathematics bira yoo dhumne proving theorem prove gochuudhaaf ta'uu danda'a. Computer science bira yoo dhumne graphical user interface ta'uu danda'a. Biology bira yoo dhumne surgical ta'uu danda'a. Philosophy yoo ta'e fakkeenyaaf philosophy tokko kan jiran modify gochuudhaaf ta'uu danda'a. Sociology irratti immoo akkamitti society irratti akkamittiin akka apply gochuu wanta hunda isaa kuni maal barbaadu artificial intelligence maal jechuudha multidisciplinary ta'uu emerging multidisciplinary waan ta'eef warroota kana hundumaaf fayyadamuu dandeenya. Advantage of artificial intelligence inni jalqaba maal advantage of artificial intelligence inni jalqaba high accuracy with fewer error akka jechuun accuracy artificial intelligence baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee guddaa kan ta'e error baay'ee muraasa ta'e wajjin kan jirudha jechuudha. Error inni fidu xiqqoo ta'ullee accuracy inni nu kennu garuu result dhugaa inni nu kennu baay'ee guddaadha. Sababiin isaa artificial intelligence data train ta'e yookaan data tokko kennamaa fi data sana erga baratee booddee data sana irratti hundaa'e waan hojjetuu fi error uumuu baay'ee muraasa jechuudha. Inni lammaffaa high speed dha. Speed ittiin hojjetu yookaan speed ittiin murtoo murteessu olaanaadha jechuudha. Sababiin isaa data kennamaa fi data sana barata data sana irratti hundaa'e murtoo sarjikii baqas yoo kan jedhu yeroo order goonu ganaa waan biraa dhaqatoo hin taane tootaalii isa ajajame sana waan hojjetuuf speediin isaallee guddaadha. High reliability dha. Wanta al tokko hojjete irra deebi'ee hojjeta si'a dhibba yoo sana hojjisiistanii wanta wal fakkaataa sa'aatii wal fakkaataatu waan hojjetuu fi high reliability dha. Fakkeenyaaf
amma tokko namaatti furanii what is computer science yoo inni hiika tokkotti kenna takkaaftan yoo gaafatan hiika biraatti kenna. Garuu artificial intelligence bira yoo dhufne deebii wal fakkaataa waan tokkoof waan kennuuf highly reliable dha. Useful for risk area, fakkeenyaaf bakka rakkoon jiru tokko tokkotti illee artificial intelligence fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf bakka boombiin fanaddoofaatti namni dhaquu waan dandeenyeef artificial intelligence garuu train maashinii barsiifnee maashiniin sun dhaqee akka waan sana hojjetu gochuu dandeenya. Digital assistance yoo fudhanne bakka namaa bu'ee kan gorsa namaa kennu kan nama orderii godhudha. Kanaafuu digital assistance jechuun kan nama gorsu ta'uu danda'a, online ta'uu danda'a. Useful for public utility, makiinaalee garaagaraa keessatti fakkeenyaaf public utility makiinaa keessatti kan nama yeroo namni baay'atu temperature ho'u akka temperature sun qannasuuf ventileeteriin akka gadhiifamu kan godhu yoo namni bu'uu barbaade ofiisaatii banee kan buusu waan hundumaa kan to'atu inni kun immoo useful for public utility dha. Fakkeenyaaf baasii keessa ta'uu danda'a, iddoo garaagaraa ta'uu danda'a. What the advantage of artificial intelligence? Advantage if disadvantage of one to hundumtu inni jalqaba high cost dha. Hardware is software insa baay'ee birrii guddaa nu gaafata, high cost dha. Birrii guddaan ittiin jalqabsiisuuf iyyuu birrii guddaa nu gaafata. Inni jalqaba cannot think out of box. Akkam biraani artificial intelligence kun maaludha? Wanta nuti kennine biratti hundaa'e hojjeta malee wanta kennameef duwwaa hojjeta malee wanta daataa kenname sanarraa adda bahee yookaan qofaatti bahee murtoo biraa laachuu waan hin dandeenyeef cannot think out of box jechuudha. Cannot think out of box jechuun instruction kenname irratti hundaa'a malee reality jiru irratti hundaa'a miti jechuudha. Kan nuti fakkeenyaaf namni fakkeenyaaf nama ajjeesuu yoo dhaqee akka fakkeenyaatti nama ajjeesuu dhannee hadaqu yoo namni sun fakkeenyaaf jecha nama gaddisiisu yookaan seenaa isaa maaf akka wanta sana balleessu yoo dubbate namni gaddeefi deebuu danda'a. Garuu artificial intelligence ajjeesa dhameera tanaan ajjeesuurraa kan hafe dhiisuu waan hin beekneef cannot think out of box dha. Kan biraan no feeling or no emotion. Feelingii waan jedhamus ta'e emotionii waan jedhamus tokkollee maashiniin sun hin qabu. Kan biraan disadvantage isaa increase dependence on machine. Wanti kun gaafa si hojiirra oolu yookaan hojiirra gaafa oolaa dhufu maaltu dhufa jechuudha. Namni ofii isaa dhiisee maashinii amanuu yookaan maashiniitti hirkachuutu dabalaa dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo ammaa namni tokko da'uu tokko yookaan ishee kana xinnoo dhayyuuti dhibba nama baay'isuu dhibba tokko guddamaa hojjechuu sammuu isaatiin hojjechuu irraa maal filachuu jalqaba jechuudha. Kaalkuleetarii harii moobaayilii isaa gabbaasee kaalkuleetarii banee hojjeta. Kana akkuma kanatu wanti kun appilaayin ta'a namni maal ta'uu jalqaba maashina irratti dipeendii ta'uu jalqabaa jechuudha. Inni kan biraan immoo disadvantage isaa originality waan jedhamu qabu. Originality jechuun ofii isaatii wanta uummatu qabu. Ofii isaatii uumee kanatu kan qoodu waan jedhu qabu. Kanaafuu maaltu dhufa jechuudha. Originality hin qabu. Ofii isaatii intelligence mataa isaan uummatu, dandeettii mataa isaan qabu. Lafaa kaasee waan hojii hojjetu hin qabu. Isa namni instruction kennee fudhatu hunda'a. Istirii isaati kun immoo istirii isaa irratti gaafa ilaaltanii fakkeenyaaf Turing maashiniin bara 1950 jalqabee birds of artificial intelligence 1956 first chatboxing fakkeenyaaf maashiniin meeseejii namaa deebisu yookaan nama wajjin communicate wal godhu yookaan communication channeliin online kennee jalqabee chatboxing 1966 first intelligent robotiin immoo kan isheen hojjetamte WA bot kan jedhamtu 1972 1974 hanga 1980 immoo waa'ee artificial intelligence gabbu'aa dhufteetti akkuma sirraan asirraa argaatanii gabbu'aa dhufe baay'ee deebitanii dhuftanii gaafasii gara 1997 ta'uu hin taane 1987tti gadi bu'eera. 1997 immoo IBM Deep Blue first computer to be beat a world chess box. 1997tti yeroo jalqabaatiiftu reebootiin geemii taphatee cheesii taphatee nama yeroo inni immoo yeroo kanaadha. 1997tti yeroo jalqabaaf maashiniin geemii taphatee nama moo'edha. Artificial in home rumble 2002 IBM Watson
when Q show kan inni jalqabe kongoraa kudha tokko kudha lama sakkuma kana bilbilnaa'udha. Kudha afur immoo chaatbooksii amma jalqabe Amazoniin immoo isa 2025 itti fufee jechuudha. Akka kanatti itti fufee jechuudha. Inni kan biraa level of AI dha. Level of AI rule based context awareness, domain specific expert system, reasoning machine, self awareness system, artificial or super intelligence. Warroota kana level of artificial intelligence rule based most common use of AI today is fit in this bracket. Rule based jechuun seera yookaan instruction irratti kan hojjetu jechuudha. Rule based system jechuun seera wayitu ba'a, seera sana irratti hundaa'ee yookaan instruction sana follow godheetu system hojjetudha. Stage lammaffaa irratti immoo context awareness dha, retention dha. Haala jiru yookaan wanta jiru sana waliin madaalee wanta jiru sana kan madaalu jechuudha. Kan madaalee hojjetu stage lammaffaadha. Stage sadaffaan immoo domain specific expert system dha. Specify goonee wanta barbaannu tokkoo fi expert system yeroo itti develop goone stage 3 dha. Stage 4 immoo reasoning machine dha. Yeroo itti machine reasoning that means this algorithm have some ability to attribute mental state to themselves and the others. Akka jechuun yeroo itti wanta tokko tokko reason out gochuu danda'udha. Inni kan biraan immoo self awareness system. Self awareness system jechuun yoo system sun our own intelligence mataa system mataa sun mataa isaatiin intelligence yoo qabaate this system have human like intelligence that means yoo system sun ofii isaatii intelligent ta'e waan hunduma isaa aktii gochuu jalqabeedha. Inni kan mijaafaan immoo artificial super intelligence kun singularity and transcendency dha. Akka jechuun yoo system sun dandeettii sun isaa nama garas ta'edha. Nama yoo caalaa dhufe yookaan ogummaan isaanis dandeettiidhaanis aktiidhaanis wanta kana yoo fide jechuu ni dandeenya jechuudha. Level of AI inni jalqabaa akkuma isin argaa jirtan inni jalqabaa perception dha. That is sensor layer. Perception is sensor layer. In this layer what happened now? Maaltu uumame kan jedhu gaafata. Inni lammaffaa notification dha. Inni immoo what do need to know? Erga waa uumame waa'ee waan sana maal beekuu qaba kan jedhu qorata. Inni kan biraan sadaffaan immoo suggestion. What do you recommend? Rakkoon tokko jalqaba irratti perception irratti uumameera. Notification immoo waa'ee waan sana bareera. Suggestion immoo maal gochuu akka qabutu recommendation kenna. Inni afuraffaa immoo what should I always do? Amma kana booddee maal gochuun qaba walitti fufiinsa kana booddee maal gochuu akka qabu yoo wanti kun deebi'ee dhufe maal akka gochuu qabutu automation hin gaafata. Prediction immoo what can I expect happen? Amma immoo maaltu uumama jedheen yaada yookaan expect maaltu dhufa jedhee yeroo inni tilmaamu isa kanaan immoo kennaani isa kanaan immoo prediction jennaani. Prevention immoo what can I avoid? Maal hambisuun qaba kana booda yoo waan sun dhufe maal hambisuun qaba prevention dha jechuudha. Inni dhuma situation awareness dha. What do I need to do right now? Amma maal gochuun qaba yookaan maal gochuu qabudha jechuudha. Warroonni kun level of maturity of artificial intelligence dha. Inni jalqabaa perception, suggestion, automation, prediction, prevention and saturation. Warroonni kun high level of artificial intelligence jennaan jechuudha. Inni kan biraan types of artificial intelligence dha. Types of artificial intelligence. Artificial intelligence can be divided into various types. There are many types of the main category which are based on capability and based on functionality. Artificial intelligence ini bakka baay'eetti qooduu dandeenya. Haa ta'u malee yeroo qoodnutti yookaan yeroo artificial intelligence qoodnutti wanta lama irratti hundoomna. Type of artificial intelligence qooduuf wanti nuti irratti hundoomnu inni jalqabaa capability. Inni jalqabaa capability hamma dandeettii isaa irratti hundoomne yookaan hamma dandeettii isaa irratti hundoomne artificial intelligence qooduu dandeenya. Inni lammaffaan functionality. Function inni kennu yookaan wanta inni nuuf kennu irratti hundoomne maal gochuu dandeenya? Artificial intelligence qooduu dandeenya jechuudha. Kanaafuu artificial intelligence qooduudhaaf inni jalqabaa based on functionality, based on capability, and based on functionality. Mee walumaa ilaalu. Based on type 1, type 2, akka jechuun type 1
narrow general artificial intelligence, and the other one is type 2, that is reactive machine, limited memory, theory of mind, and self-awareness. Iddoo type 1 yoo fudhanne amma iddoo type 1 capability jira. That is means type 1 jechuun based on capability jechuudha. Based on capability we can classify narrow, general, and the other one is based super. Based on functionality we can classify to reactive machine, limited memory, theory of mind, and the self-awareness. Let me see one by one. Based on capability we can classify into 3: weak, and the general, and the super. Narrow artificial intelligence, weak or narrow, is a type of AI which is able to perform dedicated tasks, which is intelligence. Narrow AI cannot perform beyond this field, as it is only trained for one specific task. Narrow yookaan maashin maqaan isee narrow yookaan weak artificial intelligence ni weak artificial intelligence ni wanta ta'e tokko duwwaadhaaf sisteemii hojjetamudha. Fakkeenyaaf kaalkuleetarii fudhachuu dandeenya. Kaalkuleetariin fakkeenyaaf ida'uu, hir'isuu, baay'isuu warroota kan hojjetamanii kaalkuleetariidhaan dabalachuu hin dandeenya. Kanaafuu narrow artificial intelligence maal jechuudha? Specific wanta ta'e tokko duwwaa kan hojjetu. Fakkeenyaaf narrow AI cannot perform beyond this field, as it is only trained for one specific task. Kan inni maashiniin sun kan inni hojjetu wanta ta'e tokko duwwaa waan ta'eef narrow artificial intelligence jennaani. Fakkeenyaaf yoo fakkeenyaatti kan fudhanne kaalkuleetarii ida'uu hir'isuudha. Music playerii muuziqii taphachiisuu warra kanaafi waan biraan hojjetan akkuma kana narrow jennaan jechuudha. General artificial intelligence immoo waan kamiin hojjechuu danda'a. Moobaayilii keenya fudhachuu dandeenya. Moobaayilii yoo fudhanne ittiin dawwaluu dandeenya, ittiin dawwuu hir'isuu hojjechuu dandeenya, irratti barreessuu dandeenya. Kanaafuu general artificial intelligence jennaani. Super AI is level of intelligence system which machine could surpass human intelligence. Kun immoo yoonni namarra caala, inni kan perform any task better than human. Nama caalaa yoonni waan tokko hojjechuu danda'e immoo super AI jennaani jechuudha. Any can based on functionality we can classify to reactive machine, limited memory, theory of mind, and self-awareness. Based on reactive machine, purely reactive machines are the most basic type of artificial intelligence. Such AI systems do not store memory or past experience for further action. A pure or reactive machine jechuun wanta hojjeta sana garuu maal hin godhu waliin kaawwatu yookaan istoorii godhee boriif ittiin fayyadamu jechuudha. Memorii irratti wanta hojjete sanaa save godhatee bor daataa sanaa itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Al tokko fayyadama waan sana xumureenaan daataa maal godha jechuudha? Of keessaa balleessaa jechuudha. Do not store memory or past experience for future action. Har'a waan hojjete borittiin hojjedha jedhee ol kaawwachuu hin danda'u. Limited memory jechuun immoo limited memory machine can store past experience or some data for short period of time. Inni kun immoo yeroo gabaabaa ta'e wayiitiif yeroo murtaa'e wayitii fi daataa ol keewwata. Garaagarummaan isaa reactivein daataa ol hin keewwatu. Limited memory immoo yeroo murtaa'e yookaan yeroo gabaabaa wayiif maal godha? Daataa story godhee kaawwata jechuudha. Inni kan biraan theory minded should understand human emotion, people believe, and be able to interact socially like human. Yoonni akkuma namaatti namaa wajjin jiraachuu danda'e. Fakkeenyaaf emotionii namaa hubachuu danda'e. Amantii namaa, religionii namaa kabajuu danda'e. People or beliefs and able to interact social like human. Akka namaatti social life ta'uu waan garaagaraa yoonni raawwate isa kana theory mind jennaani. Self awareness immoo is a feature of artificial intelligence. This machine will be super intelligent and will be have their own conscious and sentiment and self-awareness. Kun immoo yoo maashiniin sun ofii isaatii super unconscious jechuun subconscious qaba namni conscious isa yaaduu danda'udha. Yoo inni isa yaadu mataa isaatii qabaate siistemiin sun ofii isaatii yoo qabaate
maal jennaan jechuudha. Isa kanaan self awareness qabaa jechuu dandeenya. Inni kan biraan human thinking. How human think? The first one is observing, then interpreting, then make decision. How human think kan jedhu gaaffii yoo gaafatamtan inni jalqaba namni maal godha? Observe godha. Inni ilaala, waan ilaale sanarraa wanta wayii hubataa jechuudha. Fakkeenyaaf information of data. Fakkeenyaaf amma gabaa yoo dhattanii gabaa keessa waan jiru maal argitu? Namni jira, horiin jira, nagadi jira, waan kana ilaaltu. Interpretation jechuun immoo hiikatti kennuudha. Hiikatti kennuu wanta sana maal akka ta'e hiikatti kennuu yookaan giving a meaning for the data dha. Meaningidha. Interpretation jechuun yookaan evaluation jechuun wanta sanatti hiikatti kennuudha. Inni sadaffaan immoo make decision jechuun immoo waa'ee waan sanaa murtoo ta'e wayii kennuudha. Akkas jedhanii murteessuudha. Fakkeenyaaf amma utoo nama iyyuu argitanii nama iyyuu sana bira gaafa geessanii dhattanii gaafa argitanii eenyu maal akka ta'e argitu. Fakkeenyaaf erga waan sana argitanii namni suni dhaamuuf ibsu argitu. Erga argitanii booddee dhaameera taanaan argitanii booddee dhaameera kan jedhu murtoo kennuu keessan decision making jechuudha. Kanaafuu human sensing jira. In I model this stage is represented by sensing layer. Human sensing jechuun observe goonee ija keenya ilaallu gara maashiniitti yoo deemne sensing layer jennaan yeroo waliin madaalu. For example, there is sensing agents like voice recognition for sensing voice, visual image recognition for sensing image. Thus, these agents or sensors are taken to hear and sight senses in human. Fakkeenyaaf voice recognition kan ittiin nageenya gurra qabna ija keenya maal goona jechuudha. Visualize goone wanta mul'atu waan arginuu fi warroonni kun sensor layer keenya jechuudha nuuf akka namaatti yoo fudhanne. Inni kan biraan immoo interpretation kan maashiniis maal jennaan interpretation jennaan akka maashiniittis interpretation stage jedhama. Inni sadaffaan immoo taking action or making decision. The third one is that the taking action or making decision. The other one is the influencer of artificial intelligence. Influencer of artificial intelligence inni jalqabaa big data dha. Structural data versus unstructural data dha. Big data jechuun data baay'ee kan qoratudha. Advancement in computer processing speed and new chip architecture chipiitiin kaa'amanii fi computer processing speediin nuti ittiin qorannu sun illee influencer artificial intelligence fi inni kan biraan cloud computing dha. Yoo namoonni daataa isaanii online kaatanii fagoo ta'anii akkasii gochuu danda'anii cloud computing jenna. Inni kan biraa emergence of data science. Data science jechuun multidisciplinary waan ta'eef warroonni kun maal jedhamuni artificial intelligence dhaa fi warroota influencer yookaan warra dhiibbaa geessisuu danda'an jennee yaadnu big data, advancement in computer dhaa fi new chip architecture, cloud computing dhaa fi the emergence of data science. Warroonni kun warra influencer of artificial intelligence jennee waamnudha. Application of AI maal irratti fayyadamna? Fakkeenyaaf artificial intelligence agriculture fayyadamuu dandeenya, qonnaa irratti fayyadamuu dandeenya, mana qorichaa business health fayyadamuu dandeenya, business fayyadamuu dandeenya, barumsa irratti fayyadamuu dandeenya, e-commerce online fakkeenyaaf fayyadamuu dandeenya, gaming data security social media warroota kana hundumaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Tooloonni artificial intelligence jedhamanii beekaman immoo search fi optimization warroonni kun tokkodha. Logic lama, language control theory, neural network, classifier and statistical learning method, probabilistic method for uncertain reasoning. Warroonni kun toolota yookaan artificial intelligence itti fayyadamnudha. Inni kan biraan AI application for commuting, email, social network, online shopping, mobile use. Fakkeenyaaf emailiin spam filtering ta'uu danda'a. Emailota barbaachifne ta'uu danda'a. Spam filtering warroota barbaachifne filter godhee kan baasu. Social network fakkeenyaaf Facebook ta'uu danda'a, Twitter ta'uu danda'a, Pinterest ta'uu danda'a, Instagram, Snapchat ta'uu danda'a. Kan biraan online shopping ta'uu danda'a, mobile using ta'uu danda'a. Warroonni kun application isaaniiti jechuudha. Example, this question is may help you gaaffii gosa gargaaruu danda'a. Briefly explain intelligence. Intelligence sirriitti ibsidha. What is composite of artificial intelligence dha. Composite maal qaba?
rise the pros and the cons of AI, advantages, disadvantages, artificial intelligence maluudha. Lists down some well-known AI tool and the platform. AI to artificial intelligence tool fi platform isaanii list godhiti ibsedha. What are the 7 stages of AI? 7 stages qaba jenneerra: perception, suggestion, recommendation. Warreen kuni stage isaaniin ibsidha. Kanaaf kana fakkaatantu jira. Kanaaf amma kallattiidhumaan akkuma argaa jirtan an tutorial ko jalqabaa bifa salphaaf bifa gabaabaa ta'ee dhiyeesseera. Kanaaf subscribe yoo gootan guddaan isin galateeffadha. Thank you very much. We will meet with chapter 4. Chapter 4 isinii qopheessa. Gaaffii chapter 3 gadi isinii dhiisee waan hin jiruuf chaanaalii koo jala dhaqaatii ilaala. Artificial intelligence emerging technology chapter 3 question jedhanii argachuu dandeessu. Galatoomaa. Thanks a lot.